nagaadhaan fayyaa ta'ee biyya Tarkiitti wal'aaname Istaanbuliin ture. Amma nagaan gara biyyaatti deebi'ee jira. Waaqayyo isa hundumaa kana godheef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo galateeffachuu barbaada. Dr. Alii Birraan akkasitti gaafa ilaallu salphaa fakkaata. Garuu nama qabsoo Oromoo keessatti afaan Oromoo keessatti waan guddaa uummata Oromootiif buusedha. Har'a harkarra jirraa of biraa qabna waan ta'eef waan tokko nutti hin fakkaatu. Namni kun yeroo dheeraadhaaf dhukkubsatee amma immoo nagaa fayyaa ta'ee gara biyyaatti deebi'ee jira. Warra isa cinaa dhaabbatee isa wallaansisee keessumaa abbaa qabeenyaa Muraad yookiis yaadataa baay'ee isa galateeffachuun barbaada. Hojiin hojjechaa jiru Muraad waan salphaa miti. Waaqayyoon qabeenya isaa irratti qabeenya isaaf dabalu. Kinoo abbaa keenya hayyuu keenya gara Istaanbulitti geessee wallaansisee gara biyyaatti deebisee jira. Sagantaan galataa har'a magaalaa Finfinneetti qophaa'ee jira. Artistooti baay'een kan irratti argamanii. Anillee qaamaan achitti yoon argamu baadhe bakkuma hin jiru kana taa'ee obboleessa keenya yaadataadhaaf galata galchuun barbaada. Qabeenya kee irratti waaqayyoon qabeenya siif dabalu. Qabaachuun ala kana akkasi. Namni tokko akkuma sirba Dr. Alii Birraa keessatti barumsi kee biyyaaf hin taane qabeenyi kee sabaaf hin taane gatii tokko hin qabu. Har'a yookaan iftaan yookaan waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii booddee biraa deemta waan ta'eef yeroo qabanitti uummata ofiitiin waan bareedaa hojjetanii uummata ofiitiin waan gaarii hojjetanii keessumatti immoo warra qabsoo Oromootiif dadhaban warra akka Dr. Alii Birraa fa'aa qabsaa'ota baay'ee jira. Nama isaan gargaaruu hin qabne kana gargaaranii wallaansisuun ogummaa guddaadha. Wanti kun kennaa waaqa biraa namaa kennamu malee akkasumatti mana barumsaarraa waan argatan miti. Kennaan kun immoo abbootii qabeenyaa keenya kan akka yaadataa fi abbootiin quufaatiif kennamee jira. Oromoon abbootii qabeenyaa isaan duwwaa miti baay'ee qaba. Garuu kan Oromoodhaaf dhimman kan Oromoodhaaf rakkatan kan qabsaa'ota Oromootiif dirmatanii namoota muraasa duwwaadha. Kanaaf bakkuma jirtanitti jiraattanii amantaa itti amantanitti amantaa musliimaa kiristaanaa waaqeffataan hundi keessaniyyuu namoota akkasiitiif du'aa godhaa fi bakka teessanitti bakka raftanitti bakka rahaa gootanitti barcaa gootanitti waaqayyoon kadhattan hundumaatti namoota akkasiitiif du'aa godhaa fi isiniin jechuudhaaf. Baay'een sitti gammadee jira. Yaadata baay'ee galatoomi ulfaadhu. Egaa laayif yeroo baay'ee gaafan akkasitti haasa'u nan saalfadha. Namoota gurguddaa faatu seenatuman ilaaluu waan ta'eef hammanuman jedhaan isaan sagantaa kootti gaamma akkuma footoo gidduu kana isinii maxxansaa jiru. Magaalaan jiru mana jiru iddoo biraan jira waan ta'eef sagantaa qopheessee isinii dhiyeessuu hin danda'u torban lamman as dhufu kana asumarraan dhaamsa koo dabarfadha. Kabiraan waan biraan jechuu barbaade waa'ee akkaataa itti gargaarimsa sooshaal miidiyaa kana keessumatti dargaggoota yeroo baay'ee naamusa cabsaa jirtu. Waan ilma Oromoo tokkorraa hin eegamne kashlabbummaa adda addaa kanan baay'ee argaa jira waan ta'eef kana callisee bira darbuun barbaadu. Isinitti himuun barbaada. Waan akkasii gootan yookaan nama mataa gadi qabsiisuu hin dandeessan waan ta'eef kashlabbummaa hin taane aadaa hin taane Oromoon ijoollee kabaja safuu qaba daa'ima kabaja ijoolleen ammachii ol kaka'aa jirtu tokko garuu kabaja akkasii kana hin qabdan. Kabajaan kun ani Oromoo ofiin jedhanii naamusa cabsuun kabajaa cabsuun hin ta'u. Namni piikchara tokko gaafa footoo maxxanfatu of agarsiisuu duwwaadhaaf otoo hin taane durii iimeeliidhaan walii ergitaa maatiidhaaf footoo piriintii gootee poostaa keessa ergitaa. Amma garuu addunyaan kun bakka tokkotti deebi'ee sooshaal miidiyaarra namni footoo isaa maatii isaa gaafa kaawwatu maatii isaatiif jecha namoota isa deeggaranii fi namoota yeroo dheeraa waliin agarreef ka'a namoonni achi jalatti dhuftanii garuu waan hin taane barreessanii baay'ee nama gaddisiistu. Utuu biyya kana ta'e biyya qaroome keessatti sexual harassment waan akkasiitiin adabbii keessa galtu. Ijoollee xixiqqoo ijoollee waggaa 7 yooti footoo maxxansite na fuusiseedha. Waa'eedhuma fuudhaa duwwaadha. Soddaa taana ijoollee waggaa 10 fa'a. Umuriin isaanii ga'anii yoo na fuusise jedhan sokkee wama jiruudha. Garuu ijoollee waggaa 10 jaarsi guddaan namni waggaa 30 namni waggaa 25 safuu cabsitanii na fuusisi. Kan koo duwwaa irratti min kunan ijoollee namoota baay'ee irratti argaa. Namni baay'een kanaaf ijoollee isaan maxxansu akka waan dheebuu durbaa qabdanii yookaan durbi biyya lafaarra hin jirre ijoollee xixiqqoo hawwitu kun sirrii miti. Biyya kana keessatti baay'ee nama mana hidhaa galta waa'ee kana irratti sexual harassment children abuse waa jedhama waan hin taane ijoollee irratti hin barreessina. Footoo ijoollee keenya gaafa maxxansinu keessumaa nan koo duwwaa miti namoota baay'ee irratti argeera. Dhaxxanii jalatti gaafa waan hin taane barreessitanii isinirraan eegamu. Safuu cabsuu jedhama kun aadaa Oromoo keessas hin jiru. Waggaa 16 18 ga'anii na fuusisi yoo jettee sokkee wama jiruudha. Aadaan Oromoo immoo abbaatti akkasumatti na fuusisi jedhanii sooshaal miidiyaa irratti barreessitoon taane jaarsummaatti ergatanii akka aadaa Oromootti intala keessan hin fuudha jedhanii namatti ergu malee akkasumatti sooshaal miidiyaa jalatti adeemtanii footoo ijoollee xixiqqoo jalatti waan hin taane hin barreessina. Kanarraatu of qusattanii baay'ee bareedaadha.
warra amma ijoolleen qabne isinitti nagaamu gaafa mucaa keessan irra ga'u maal ijoolleen kan dhalattuu fi dhalatteedhuma heerumuudhaaf miti biyyaaf hin taati hayyuu taati doktora taati biyya bulchiti kana hawaa fi umurii keessanii naqaati umurii barbaaddadhaati nafuusu jedhaa malee aadaa Oromoo sasin cabsaa jirtan kana kun ijoolleen xixiqqoo waan akkasii kan amma feesbuukii keessa galanii barreeffama isin barreessan kana gaafa arganii uummata ofii deebi'anii tuffatu ijoollee xixiqqoodhaan akkasiin jedhamu waaqayyoo siifa guddisu yoo komentii gochuun barbaanne immoo dhiisii bira darbe kanaaf waan akkasiirraa ta'u ofa dabattanii baay'inatti tola. Senti Maatiyaas Guddinaatu kanaan dura akka jechaa ture yeroo sana hin beekun ture amma gaafa narra ga'uun argee adaba godhadhaa eenyummaa keessanii oromummaa keessaniif jecha adaba godhadhaa kanumaan isinitti himachuu barbaada ijoollee maaliif afaan Oromoo hin barsiiftu akkamitti ijoollee afaan Oromoo barsiifna isinoo waan hin taane dubbattu kan agartee ijoolleen akka guddattu barbaadna biyya kana keessatti waan akkasii kun safuudha ijoolleen akkasin dubbattu yooduma waa'ee heerumaallee kakaaste waggaa 18 yoo ga'an malee ijoollee waan akkasii dhaga'ullee hin barbaadan. Adaba godhadhaa isiniin jechuudha. Footoo gaafa maxxansinu, footoo keenya gaafa achirra kaawwannu, namni maatii isaa fa'aa ilaalee, firoota isaa ilaalee, hiriyoota isaa ilaalee kaawwata malee akkasiin nama jala deemtanii dhuma waan hin taane maxxansitaniif miti. Kana isitti dhaammadhaa. Ergaan koo seen lammanuun kana obboleessa keenya yaadataa ammas irra deebiseen si eebbisuu barbaada. Waaqayyoo si haa eebbisu, horii bulii, ulfaadhu, galatoomin siin jedha. Yeroo biraa immoo sagantaa biraatti walitti deebinaa. Sirba haceetiin nagaatti isiniin jedha. Waan biraa wanti irraa dubbadhuun qabu kan biraa waa'ee namoonni baay'een irraa haasa'aa jiran waa'ee uummata keenya uummata Wallooti. Waa'ee uummata Walloo kana furmaanni isaa bakkuma tokkotti jira. Furmaanni isaa qawweedha. Qawween eenyuu bira akka jiru beeknu iddoo akkasii dhaqa waraana akkasiitti makama kana godhaa jennee anas taa'ee nama gorsuu hin danda'u. Dhaqaati waraana bilisummaa Oromootti makamaati roorroo kana ofirraa ittisaa jedhee ofii kooti as taa'ee nama lolatti erguudhaaf duris godheen beeku ammas hin godhu. Garuu furmaanni isaa isa jira. Deebii isaa sanii fannisa. Hayyee baay'ee galatooma ammas waa'ee ijoollee xixiqqoo kana irratti deebi'uu barbaada. Ijoollee waggaa 16 olii ijoollee guddatte ijoollee umriin isaanii ga'an yoo jettan rakkoon hin jiru. Ijoollee xixiqqoodhaan garuu ijoollee waggaa 8 ijoollee waggaa 10 ijoollee waggaa 7 namoonni gurguddaan nafuusiisi gaafa jettanii safuu Oromoo keessan jiru. Oromoon ijoollee xiqqoo hin heerumsiisu. Kuni sarummaadha sareedha ijoollee xixiqqootti kan wal fuutu waan ta'eef aadaa Oromoo hin cabsina. Safuu Oromoo hin cabsina. Ijoollee waan akkasii kana gaafa agarte kan koo duwwaa yoo miti ijoollee miti biraa sammuu isaaniitiif bareedaa miti isiniin jechaan jira. Kana gaafa jennu dhaabbattee aftii ijoolleen hin heerumtu jechuu qaba miti. Gaafa umriin isaanii ga'an gaafadha. Aadaa Oromoo sirriitti qoradhaati. Oromoon ijoolleedhaaf kabajaa qaba. Ijoolleef ulfina qaba. Ijoolleedhaan akkasiin jedhu. Yoo waan jettan hin qabdan taatanii dhiisa bira darbaa. Kanuma isitti dhaammadha. Nagaatti.